kabajamtoota daawwattoota TV Oromiyaadhaa akkam jirtan bakka jirtan marattuu naganni keenya isin bira haa jiraatu jechaadha. Qophii guyyaa irraan tanaa wanni eegalluun hiriira sabboontoonni Oromoo magaalaa Torontoo keessa jiran dura dhaabbannaa hojjaa mootummaa wayyaanee biyya keessatti godhaa jirtu tana abaarutti balaaleffachuudhaaf dhiifama takkaafuu abaaruu fi iyyannaas dabarfachuudhaaf godhan irratti. Odoon gama hiriira kana isin dabarsine duratti ijoo dubbii gabaabduu takkaa fi dhaamsa xiqqaa tokkoon isinii dabarsa. Mootummaan gabroonfataa takka umrii isiidhaa dheereffachuudhaaf wanni hin goone hin jirtu. Gufuun isin buqqaafne hin jirtu. Shirri isin lafatti hin jiru. Seenaa biyyoota addunyaa keessatti baroota dheeraa dabran keessatti wanni agarru yoo jiraate gabroonfataan tokko of jiraachisuudhaaf umrii isaatiis akka gabroonfatetti dheereffachuudhaaf ummata fixu waliin fikkisiisu haala addunyaa irra deemaa jiru irratti dhimma bahuudhaaf tattaaffii godhuudha. Arraan tana wanni biyya keenya keessatti deemaa jiru kan kanarraa adda ta'een mootummaan TPLFidha. Filmaata isiin addunyaa sossobuudhaaf dimookiraasiin biyya keenya keessa jiraa jecha takkaafu iyyachaa turte kana gamaayyee irratti filmaata dabretti akka namu beekutti harkaa fashalaa dhufee dhugaan jirtu dirree baate. Ammaan tanagaa kanas deemu irratti umrii dheereffachuudhaaf mootummaan tun sababii biraa ittiin as bahuu qabdi. Sababni isiin amma ittiin as baate kun rakkina amantii ummata gidduutti uumte ummata waliin dha'uudhaaf amantiin akka biyya san keessatti rakkina ta'uu ibsuudhaaf. Kana gallaallee ija hubannootaatiin hancufa liqimsine iftuu badaaluudha. Seenaa dheeraa akka Oromoo qabnu keessatti amantii namuu akka abbaatti qabaachaa ture. Islaamni akka islaamaatti, kiristaanni akka kiristaanaatti, waaqeffataan akka waaqeffataatti biyya san keessatti qabaate nagaan waliin turre. Ummata Oromoo gidduutti osoo qullaa osoo hin tahin saboottan xixiqqaa nu cinaa jiranii fi kan waliin jiru hatta gabroonfataa nu bulchaa ture wajjillee rakkina amantiitti qabaachaa hin turre. Rakkinni gabroonfataa keenyaa wajjiin qabaachaa turre kan abbaa biyyummaatii fi mirga eenyummaa isaati. Ilmaan Oromoodhaa mirga fi falmachuudhaa fi biyya isaanii deeffachuudhaaf falmaan isaanii galan takkaa amantii irratti irratti amantii kan qabu abbaan isaa qabateeti Oromummaa irratti waliin bobbahee akka Oromootti waliin du'ee akka Oromootti wal awwaalaa ture. Dirree wallaansoo irratti akka kiristaanaatti waliin awwaalu, akka islaamaatti waliin awwaalu, akka waaqeffataa waliin awwaalu. Waliin du'anii akka obboleeyyaniitti akka jaallawwaniitti wal awwaalanii as gahan arraasitti jira. Haalaaf tannu malee rakkinni amantiin gidduu seenee hin deemu. Duuba arraan tana yeruma gabaabduu keessatti rakkinni amantiidhaa akkami biyya san seenee as bahuu danda'e. Hundee isiidhaa iftuu halaala. Mootummaan TPLFidha. Haalli isiin ammaan tana addunyaan itti amansiifachuu feetu haala addunyaa irratti deemuun walitti qabsiiftee rakkinni amantii biyya san keessa akka jiru ibsachuudhaaf yoo mootummaan tun hin jiraanne biitti san baddee rakkinni amantiidhaa akka Libaanos dursanitti akka deemtu fakkeessuudhaaf kan haala san ittisee eeguu danda'u mootummaa tanuma filannee waliin haa teenyu akka addunyaan jettu gochuudhaaf. Kun ammoo haalli isiidha bifama takkaafuu sagantaan isii kun kan fashalsiisu ummata bal'aa Oromoodhaaf. Qamadii isii lafa keessa kana osoo hin beekin akka keessan seenneef waltiisuu wal gorfachuu qabna. Arraan tana karaa qunnamtii ammayyaatiin karaa YouTube fi qunnamtii interneetiitiin akka dhageenyutti takkaafuu daawwannutti namoonni tokko tokko wallaalaan takkaafuu butamuudhaan hojii mootummaa wayyaanee hojii keenya jettee sagantaa lafa kaa'e jettee san dhugumsaatti takkaafuu hojjechiisifatee fi jirra. Yeroo Oromummaa dura Islaamummaa jennu kan mootummaa wayyaanee feetus sa'i. Hundeen Oromummaa baddee rakkinni biyya sanii amantitti akka deebi'u godhuudhaaf ilmaan Oromoodhaafis ta'e ilmaan addunyaadhaa rabbiin gaafa duran uumu
ilmoo namaa hoggaa'u eenyummaa isaatii aadaa keenya rabbiin nuu kenna afaan keenya rabbiin nuu kenna kan ittiin gatteenyee qalamaan barreeffannee saganteeffannee uummannee miti amantiin adda addaa qabu waliif kabajnaa waliin jira ammoo wanni ta hubatamuu qabu irra deddeebinee ta isin yaadachiisuu feenu rakkinni arraan tana biyya san keessatti uumamaa jiru kan namni meeqatti dhumaa jiru mootummaan wayyaaneedha hujii tiyya jettee haala kana uumuu akka ta'e irraa hubachuu qaba tiifatteen akka tiifattee wal lolaa turte ollaan akka ollaan wal lolaa turte yeroo hedduus gosti adda addaatis laga bishaan irratti horii irratti gaara irratti takkaafuu araddaa irratti wal loluun waan jiraati addunyaa irraas jirti afrikaa hunda keessa jirti ammoo haala dheeraa irra as dabarre kanaaf duuba deebinee yolaannu yeruma takkaahuu rakkinni amantiidhaa dhuumamee takkaafuu ilmoon nama amantii irratti wal ajjeefte hin beektu kana gaaf duuba deebinee namni ilaale yooni fi arraan tana butamnee oromummaa dura islaamummaadha kan jennu taate waan wayyaaneen feetu san waan hojjechaa fi jirruuf jecha sagantaa takkaafuu tamadisii lafa kaayyatte san bilaashitti hojjechaa fi waan jirruuf jecha umrii si dheereessinaaf jecha umrii mootummaa tanaa gabaabbachuu qabdi haalli biyya keessaa anjaawaa jira odoonii fi rakkina hin qabaatin rakkina hin uuman rakkinni itti as deemaa akka jiru waan beekaniif jecha uumuu qaban jiraachuudhaaf ajjeesuu qaban wal ajjeesisuu qaban wal shororkeessisuu qaban kanaaf jecha ilmaan oromoodha kan kana daawwattan kan kana agartan haala kana keessaa kan nu baasuu danda'u dimokiraasii takkaafuu bilisummaa amantiidhaa kan mootummaan gabroonfataa nuu kan nu osoo hin ta'in kan ofii keenya gaafa abbaa biyyummaadha eenyummaa isaa kabajaa guutuu gonfanne qofa kabajaan amantii keenyaatis kan eegamuu dandeessu nama bilisa taheetu amantii isaatis bilisummaa fi walabummaadhaan amanata namni mootummaa gabroonfataa jalatti irkatee bilisummaa takkaafuu amantii tiyyaan qaba jiru gabroonfataan sana irraa akkuma tokko waliin dhawaa turatti boru harkas jalaa fudhata amantiin teetis rakkina seenti maqaa hin taane uumee amantuma teetu si dhorkuu danda'a Tigraay keessatti arraan tana waan turanii yaadatta masgiida ijaaruun dhorkaa akka ta'e ni yaadatta biyya keenya keessatti isin ijaaramu jechuun wanni isaan dhorkaa hin jiru hanga abbaa irree ta'anitti kana jalaa bahuudhaaf ilmaan oromoo bakka jirtan hundarrattu harka wal qabanne akka dhiitatti naftu dhuma bariiti seenaa qabsoo biyyoota adda addaatii fi jaarmoota adda addaa keessatti akkuma agarretti rakkinoonni ni uumamu sadarkaa dhabaminsaa bira ga'uunis ni mala ammoo wanni guddaan abdiidha wal ta'u qaanqee billiixe san akka hin dhaabnu godhu bakka jiru irratti walii gallee yookaan sossoonu taate wanni bilisummaa keenya arra dandeenyu nurratti dadhabnu ammoo dhaloota keenyatti dabarsuu dandeenya akka dhuftu godhuu danda'u yoonii fi akka harree taatu anumarratti dhabam sarduunaa goggoidduu akka jaansan hin taane yoonumarratti dadhabnee asumarra dhaabnaa yoo dhufte ilmaan keenyatti yoo akka dabarfachuu dadhabne itti gaafatama seenaatiin nurra jira kan oromummaa lafaa kaase nuhi oromummaa tana dhaloota dhufutti kan dabarsuus nuhi kan ajjeesuus nuhi kan akka hubattaniin isin jaa waan daawwattaniif galatoomaa isin jechaadha ammaan tana karaa hiriira godhamettiin isin deebisaa kanama dhaggeeffachaa turtan kun Ahmad Sayyootii galatoomaa isin jaa kabajamtoota TV Oromiyaadha har'a karaa kana walitti deebineerra magaalaa kana keessatti ba'aa jiru Oromoonni hawaasa Oromootiin qophaa'ee jira dura ta'an hawaasa Oromoodhaa obbo Kitaaba Magarsaa waa'ee hiriira kana laalchisee bal'inaan ibsa nu laatu obbo Kitaaba mee har'a hiriirri kun wanni asitti ba'ameef maali? Galatoomi obbo Garbi akkuma yaadatamu naannaa
April 27 wayyaananii namoota nagaadhaan amantii isaanii warri hordofanii naannaa masgiidaa turanii yeroo gadi bahanu wanta naannaa sanatti amantii hin jirre facaasaa jirtu jedhanii itti qabatanii kun egaa amantiin itti qabannaadha. Mootummaan wayyaanee TPLF ummata Oromoo namoota 7 yeroo ajjeestu lakkoofsi isaanii danuu kan ta'e madeessuus warra du'an keessaa mucaanii waggaa 7 kan ta'u sana keessas akka jiru sanarraan kan ka'e ummanni Oromoo yeroo dheeraadhaaf amantiidhaan alatti takka wal dhibdee tokkollee ta'uun godhin jaalalaan gammachuudhaan amantii kan kiristaanas ta'ee kan waaqeffataas ta'ee kan islaamas ta'ee itoo kana gargar hin baasini nagaadhaan ummata waliin jiraachaa ture jiraachaa jiru isaan gargar hiranii hamma summi gidduu isaanitti naquudhaaf waan ta'e ummanni kanumaan kan ka'e iddoo dheeratti hiriira adda addaa iyyannaa adda addaa mootummaa iddoo adda addaatti iyyachaa akka jiru kana nutis ummata Oromoo waan taaneef wanti hojjetamaa jirus waan ittiin amanneef jara kana saaxila baasuuf naannaa magaalaa Torontootti wal geenye iyyannaa kana akka dabarsinu dirqamne maqaa hawaasa Oromoo Kaanaadaatiin kunoo naannaa kana jirra sinin jedha. There is no freedom in Ethiopia. Not for innocent Oromos. Release innocent Oromos. Release them out of prison. Dhuguma wanti kun gaaffii gaarii kaaste namni madaa qabu namni rakkoon itti dhagamu namni ummanni isaa gabroomee rakkoo keessa jiru namni tokkos haa ta'u namni lamaas haa ta'u yoo du'u iyyannaan waanuma jiru bitti 8-9 keessatti ummata keenya naannaa teknoolojii karaa iimeelitiinis karaa telefoonaanis waamicha gooneera haa ta'u malee egaa namni baay'atee fi rakkoo hin furu innaate sun immoo rakkoo sun hin furamu jechaani kanaaf warri asitti argamne rakkoo jiru dabarsuu dandeenyeera alahaa katabnee ummata danuutti facaasnee jirra kanaaf dhuguma gara fuulduraatti bal'ifnee yeroo fudhannee waamicha gochuu keenya dirqama ta'a kuni garuu akka guddaatti We are for democracy. We are for human rights. No democracy. No human rights. gara fuulduraatti dhuguma wanta akkasii gochuuni dhuguma tokko rakkoo qabnu balaa nurra gahaa jiru nurra gahaa jiru hidhaati waan adda addaa nurra ga'u yerootti uummata ormaatti beeksisuuni iyyannaa karaa mootummaa Kanaadaattis dabarsuuni dirqama keenya ta'a ta'u malee barana qophiin adda addaa naannaa kanatti waan ta'aa jiruufi waan gochuu dandeenyu natti hin fakkaatu garuu dhuma waggaa dura al tokko goone bifa adda addaatiin uummata keenyarra waan gahaa jiru saaxila baasuudhaa fi dirqama qabna kanuma kan jechuudha.
keessatti baasuudhaa fi addunyaa irratti sagalee keenya dhageessisuun baay'ee gaariidha. Ethiopian government is a killer. hiriiraan kanarra maal barte? There is no democracy in Ethiopia. Kun dhugaa uummata Oromoo There amantii fi aadaan is koo no human rights. hiriira kana bahuudhaa fi guutummaa addunyaatti diktaatara biyya keessa jiru saba keenya irraa ga'ama There is no gurgura freedom in ofirraa dhorkuudhaa fi Ethiopia. akkasii tokkummaadhaan bahuun baay'ee nama gammachiisa. There is no hiriirri kun amma there's no peace in xiqqoo Ethiopia. uumuusaati. Kanaaf ati Oromo wayyatti asitti will argamu never be keessa jala divided. egaa darbaan We are for democracy. We are for human rights. We are for human rights. Oromia shall be free. Ethiopian government is a killer. Ethiopian government is a dictator. Ethiopian government is a killer. Mallas is a killer. Oromia shall be free. Oromos will never be divided. Stop land grab in Oromia. Oromos will never be divided. Oromos will never be divided. We are for justice. We are for democracy. We are for human rights. Peace. We are for peace. There is no freedom in Ethiopia. There is no human rights in Ethiopia. Release innocent Oromos out of prison. Jail is for dictators. Jail is not for innocent Oromos. Jail is for dictators. There is no freedom in Ethiopia. Mallas is a killer. Ethiopian government is a killer. We are for justice. We are for justice. We are for democracy. We are for democracy. We are for human rights. We are for human rights. Oromos will never be divided. Stop killing Oromos. Religion is a camouflage. Oromia shall be free. There is no freedom in Ethiopia. Release innocent Oromos out of prison. Security forces shot and killed 7 Muslims of Asasa residents in this town. According to eyewitnesses, report to Radio Bilal, security forces shot and killed 7 Muslims of Asasa residents in the town of Asasa, RC Zone, Oromia region, those who refused to accept the indoctrination of the Ahbash sect. The incident took place when security forces approaching a gathering right after the Friday prayer and attempted to arrest a Muslim individual and the people who asked an explanation, and without any provocation, the security forces started to clubbing the crowd and opened fire, killing 3 individuals and seriously wounded 7 others who were being treated in the nearby health clinic. The corpses of the dead were denied to be handed to the victims' families, and the town of Asasa is totally closed. No individual is allowed to enter or leave the town. International media like Al Jazeera covered the peaceful demonstration. Oromia is a country of believers. It is the right of Oromo society to prophesy any religion in group or individually. If it wills, it should not be forbidden to choose from any Christian, Islam, and Wakafana, etc. sects, or to believe in nothing. To try such a measure would only be taken as a means to mess up peace of the region. So far, the Oromo people have never been accused of extremism in any form. That is their permanent character. There are peace-loving people that do not invite problems, but only ask the recognition of its birthright as a people. It prefers dialogue rather than violence. Now the government that has controlled the Habasha power is instigating Oromo individuals and groups to be violent. However, it will not be successful.
People who claim Gada culture cannot idly sit and clap their hands when a kin is brutalized for one's conscience. It is only the society that can discipline or pass judgment for competition within its religious groups. If a group tries to do injustice to another group or to undermine the honor, identity, and unity of the nation, it knows that it cannot escape the wrath to come. It is up to individuals in religious or other groups to be careful not to transgress the laws. Oromo movement should not be judged by international ones. On this, they do not need the present government and power to lecture them. Although the lame excuses was religion, the main intention of the regime is to silence Oromos who were demanding to have their fundamental rights respected, including the freedom to assemble and express their opinions without any restriction. Oromos were uprooted from government offices, teaching, businesses, and their bright right land that they inherited from the forefathers and given them ticketed. The ethnic group was regime belonged to have many more. The TPLF government forcibly moved the farmers from a fertile land and paying token money and settling them to a remote area that exposed them individuals to malaria and other tropical diseases. Therefore, we, the Oromo Canadian Community Association of GTA, together with faith-based groups of Oromos, Muslims, Wakafatas, and Christians, condemn in the strongest terms of Wayane regime's blatant, uncalled for massacre of our people. As well, we appeal to the U.S., Canada, and the international community to demand for answers from this rogue state of Ethiopia so that those who perpetrate this heinous crime to come to court and face justice.